Dha hojii gaariidha uummanni bakka sanatti isin jaalatee jira isiniifis jaalatee jira hojii gaariitti jirtu hojii boonsaa mata dureetti kaaneetti deebina. Mee nashiidaa fi manzuumaan garaagarummaa qaba? Bismillah. Nashiidaa fi manzuumaan garaagarummaan isaadha jalqaba bu'uura irratti osoo hin ta'initti akkaataa itti gaggeeffamu irratti wal dhaba. Nashiidaa jechuun haasawa nuti akkanumaan haasofnu kana karaa walalootti deebisanii jechoota kan walitti qindeessanii sagalee yoo itti goote manzuumaa jedhama. Wannummaan kun tartiiba godhamuun isaa kunu manzuumaa kan jechise kana jechuudha. Garaagarummaan isaa akkaataa itti dhiyaatu irratti garaagarummaa qabaachuudha malee inni tokkuma. Nashiidaanis manzuumaanis maqumatu garagara akkaataa dhiyeessuutiin garagara ta'e malee lamaan isaaniitu tokkuma. Nashiidaan kun akka amantii Islaamaatti kan biyya kana keessatti qofa beekamu moo akkuma guutummaa addunyaatti kan beekamudha? Nashiidaan amantaa Islaamaa keessatti seenaa guddaa qaba. Har'a osoo hin ta'initti yeroo nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabiyyi ta'anii ergaman irraa kaasee Araboonni waan kana waan meeshaa guddaa itti fayyadaman keessaa tokko. Yeroo lola bahan goota isaanii ittiin faarfachuudhaan diina isaanii ittiin hamilee cabsuudhaan gadda isaanii itti ibsuudhaan gammachuu isaanii itti ibsuudhaan kanaan baay'ee qaroomina sadarkaa guddaa irra gahanii dorgommii gaggeessu turan Araboonni nabiyyiin utuu nabiyyi ta'anii osoon ergamuu isaaniitiin duratti jechuudha. Kanaafuu dorgommii gaggeessaniit waggaa keessatti yeroo tokko gaggeessan gosa mara irraa namni nashiidaa qopheeffatee dhufee waloloodhaan hin dhiheessaa. Inni tokkoffaa bahee fuudhameetu Kaabaa keessatti fannifama. Waggaa dhufu inni dhufus akkanatti seenaa akkasii qaba. Eegasii gaafa nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam amantii Islaamaa kana barsiisuu babal'isuu eegalanittis hordoftoonni isaanii meeshaa guddaa godhatanii itti fayyadataa turan. Akkuma reefuu hayyuun keenya gaaliin kaasaa ture Bilaal wantoota inni ittiin beekamu keessaa tokko nashiidaa kana walaloo kana jechuudhaan jechaadha. Isarraa kaasee sahaabonni kan akka Abdullah ibn Rawaahaa jedhaman kan akka Hassan ibn Thaabit jedhaman walaloo kana bal'inaan beekamu. Inumaatu yeroo tokko Kaabaa xawaafa godhuun sirna umraatiif hajjii keessaa tokko hammam nashiidaan isaan biratti sadarkaa guddaa qabaachuu isaa agarsiisuu irraa inni nashiidaa godhaa xawaafa godha. Sahabaa keessaa Umar dhufe maal taate namichoo bakka kanatti nashiidaan jedhanii bar jennaaniin Rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhiise jedhaniin diina keenya irratti jedhaniin diinni isaanitti marsanii jiran yeroo sanii seefii kuma caalaa walaloo inni jedhu kanatu isaan irratti hamaadha isaan kan cabsu kana jedhaniini. Kanaafuu walaloon hadiisa keessatti Bukhaarii Muslim yoo kitaaboon riferensii Islaamaa gurguddaa keessatti gaafa ilaallu walaloo Hassan ibn Thaabit kan Abdullah ibn Rawaahaadha isaan gadda isaanii ittiin ibsan dhugaa islaamummaa argatan kanas kan ittiin ibsan akkasumas immoo hamilee diina isaanii ittiin cabsan lola gurguddaa irratti kanaan humna horataa turan jechuudha. Amantii Islaamaa keessatti Quraana keessatti illee Rabbiin bifa lamaan ibsee jira jechuudha. Tokko kan deeggaramu ati reefu kaastee turte kana keessaa mee kan mormamu yookaan kan sirri hin taane jira kan sirri hin taane simee jira Rabbiin. Warra gara jal'inaatti namatti waamu waan soba ta'e tokko dhugaa fakkeessanii warra dhiyeessan warra ummata hacuucu tokko kabajanii warra dubbatan sobaan warra dhaadhessan kana Rabbiin balaaleffatee jira jechuudha Quraana keessatti. Washu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun wa annahum yaquuluuna maa laa soba warra dubbatan jechuudha. Garuu immoo siinoo keessaa baase Rabbiin. Siinoo baasee jechuun warra sana warra karaa jal'inaa irra jiru waan hin taane fakkeenyaaf amma walaloo nashiidaa adda addaa keessatti gara dhugaatiitti gara sagaagalummaatti gara hannaatti gara sobaatti waan hin taanetti nama kakkaasu jira. Sana Rabbiin irraa dhowwee jira. As deebi'anii ammoo mirga ofii ibsuu akkasumas immoo gadda ofii ittiin ibsuu gammachuu ofii ittiin ibsuu ittiin buhaaruu. Abdullah ibn Abbaas sahabaa nabiyyi gurguddaa keessaa Quraana qara'ee yeroo tokko namni ilmi namaa kun waan tokko qofa kanatti karaa tokko qofa deemu jettee ni hifata. Waanuma tokko qofa dhaggeeffadhu yoo jetteen illee ni hifata. Mee Quraana kana dhaggeeffatee iituuni bidiiwaani shu'araa'idha. Galmee warra waa
wallistootaa meenaa fidaa jedhee nashiidaa dhaggeeffatee jechuudha. Nashiidaan sammuu namaa kana bohaarsuu, onnee namaa kana banuu, hamilee namatti godhuu keessatti sadarkaa guddaa qaba. Quraana keessattis, hadiisa keessattis kallattii sirrii qabuun yoo itti deemama ta'e, itti fayyadama ta'e meeshaa guddaa qarummaan ittiin uumamu, inni cabe kan ittiin fayyu, inni gubbaa jiru kan ittiin gadi buufamee, inni goda jiru kan ittiin ol ka'u, dhabaan kan itti duroomee, kan duroome immoo kan ittiin hiyyoomu meeshaa guddaadha jechuudha. Bakka bakka garaatti deemtanii deeggarsa gochaatii turtanii miidiyaalee hawaasarras argaatii turre, ammas waan uummanni kun irra jiru argitaniitti jirtu qabatamaatiin deeggarsi kanaan dura gochaa turtan akkam ture? Qaama galateeffattan illee yoo qabaattan, warra kanaanis immoo waan jettaniin yoo qabaattan. Guyyaa har'aa kana ummata keenya keessatti bakka kanatti argamuu kiyyaan irra deebi'ee ammas gammachuu guddaan natti dhagahamee jira. Musliman jedhu, kiristaanan jedhu, xiqqaa guddaa, dhiiraa dubartiin jedhu hundinuu lammii keenya, lafee keenya, nafa keenya, qaama keenya waan taataniif dhugaadha. Jalqaba waan kana nuti ummata keenya buqqa'e kana kan jalqaba an dhaqee ijaan arge yoo jiraate ummata Riifti Vaalii qubate. Jalqaba yeroo jalqabaa jechuudha. Utuu hammarreessa illee hin deemin, utuu Baalee Saween hin deemin, jara kana maybe jara keessaa gariin isaanii ammallee jiraachuun hin mala. Yeroo lama dhaqeen jira, ofiillee awwala dhaqee garee kiyya nu garee nama shaniin wal ijaarree qabna. Ajaja nama tokkoo, dhiibbaa nama tokkoo dhaan alatti fedhii keenyaan ana obboleessi keenya san Kaamil Shamsuu, Raayyaa Abbaa Maccaa, Haydar Kadir, Sufyaan Uthmaan, Jamaal Aliyyi, nu namni shanan kun wal ijaarree, wanni wal ijaarreen illee sababu ummata keenya kan ummata keenya kana waan dandeenyuun bira dhaabbannee gargaaruu qabnee kaane jalqaba namni nuti dhaqnee ilaallee waan dandeenyu firaashii, harcee, paastaa, makoroonii namni hamma waan qabnu jalqaba geessineef ummata keenya har'a sadarkaa kanaan fuulli isaanii fi buqqa'oo taa'u miti isinarraa jiraattota magaalaa kanaa fakkaatanii jara yeroo san isin arge akka hin taane yoo dogongore malee jijjiirama guddaan argaa jira. Kana sochii nuti godhaa jirru ummata keenya naannoo baay'ee dhaqnee ilaallee jirra. Jalqabas magaalaa ala gaafa baanu hammarreessaa kaampii dhaqnee ilaallee wallaahi gaafa sanirraa onneen nu madooftee mataan nu cabee eegasii manatti hin galle. Ummata keenya san midhaan feenee fi dhaqnee ambulaansii hammayyaa ta'e kan siree lama of keessaa qabu itti wal'aanamuu isaan danda'an tokko gumaachinee jira. Birrii miliyoona tokko oliin kan binne. Achi as deebinee Baalee dhaqnee, Baalee immoo gaafa dhaqnu caalaayyuu kiiloomeetirii 750 san keessaa kiiloomeetirii 400 wayii qofa kan aspaaltiin jiru kaan miillaan deemnee makiinaa dhiibaa dhukkeen mataa irra ol nu garagalee haawwan keenya kan dahanii mana keessa jiraatan kan hin qabne ummata akkasii kana bira dhaqnee agarree jirra. Akka bineensaatti namni muka jala kan galu agarree jechuudha yeroo san. Yeroon sun tureera har'a. Achi as deebinee hin teenye makiinaa gaafa dhaqnu san midhaan makiinaa 13 fuunee dhaqne Baaleerraa binnee asii uummatarraa birrii walitti guurree achi as deebinee rakkoon uummata sanaa maali jennee wanti nu gadi fageenyaan ilaalle bishaan dheebuutu uummata keenya baay'ee fixaa ture yeroo san. As deebinee boottee lama haaraa jechuudha bira 2017 kan oomishame birrii miliyoona 5 fi 200,000 binnee gumaachinee fi jirra. Eegasi ummata keenya laga xaafoo qubatanii jiran ummata keenya Harar gurmeessuudhaan mana 300 ijaarree jirra. Ummata keenya Bishooftuu jiraniif mana 48 ummata keenya irraa kan biyya alaa jiru kan biyya keessaa jiru keessattuu muslimni muraasni magaalaa Naqamteetti argaman gara mana 13 wayii kan nu ijaaran birrii isaaniitiin ijaarree fi jirra. Mana 48 Baaleetti mana 38 ijaaruuf dhagaa buusnee jirra. Ummata keenya lammii biraadhaas lammii Guraageedhaa gurmeessinee Buraayyuutti mana 1,000 ijaaruuf waadaa seenanii amma kun guyyaa muraasa keessatti jalqabanii mana hamma ta'e tokko irraa xumuranii jiranii. Kana qofa sun ta'in ummata keenya Shaashamannee bishaan gurraachaa bira qubatanii jiran makiinaa 5 fe'isa nyaataa fi waan haawwan keenya barbaadan waan ilmaan ijoolleen xixiqqoon barbaadan fe'annee dhaqnee hamma ta'e tokko bira dhaabbannee jirra. Ummata keenya sabbataa akkas dhaqnee bira dhaabbannee jirra. Kan namni quba hin qabne walisoollee akkasuma ummanni Jijjigaarraa buqqaanii qubatanii jiraniin jira. Isaan birallee Ramadaanuma kana keessa waan qabnu fudhannee dhaqnee ilaallee jirra. Ramadaana kana keessa ummata keenya Buraayyuu
naannoo keenya naannuma masjiidan itti sagachiisu masjiida beetelee irraa walitti qabuudhaan gara makiinaa 4-5 qotilee binnee fi dhaqnee akkasitti bira dhaabbannee jirra. Arba'aa darbe kana ummata keenya sulultaa nyaata makiinaa Isuuzuu 2 akkasumas uffata firaasha waan adda addaa geessinee bira dhaabbannee jirra. Akka waliigalaatti hamma dandeenye tokko ummata keenya kana bira dhaabbachuudhaaf sochii godhuutti jirra. Nama biraas kakkaasuutti jirra. Ji'a Ramadaanaa kana garuu wanti guddaan reefus dubbadheen jira gammachuun guddaan natti dhagahame. Hawaasni magaalaa Finfinnee kanaa keessa jiru ummata keenya kana bira haala nama boonsuun haala gammachiisaa ta'een haala tokkummaan Oromummaatii fi tokkummaan Itoophiyaa keessatti mul'ateen ummata keenya bira dhaabbatanii jiranii. Ammas ummanni keenya akkuma reefuu itti gaafatamaan waltajjii irratti kaasanii bal'ina rakkoo kanaatii fi gumaachi godhamaa jiru wal madaaluu dhabuun hin mala. Bakka gariitti waan nyaatantu dhiba, bakka gariitti waan uffatantu dhiba, bakka gariitti waan irra rafantu dhiba, bakka garii waan dahoo godhatanii waa jalatti gaaddiseeffantantu dhiba. Kanaafuu kana hunda yeroo tokko galmaan gahuun hin dhiba. Yoo wal bira dhaabannee tokko taane waan qabnuun yoo wal bira dhaabbanne immoo yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana keessaa baane ummanni keenya kanarra buqqaa ta'e kun ummata jiraataa magaalaa bakka qubatee sana ta'ee ofiifuu jiruu ofii ijaarratee nama biraattis akka inni jiru ijaaru gochuun hin danda'ama. Isinis immoo akkuma obboleewwan keenya kaasaa turan galata guddaa seenaa keessatti Oromoon isin Oromoo irraa qabdan galata guddaa galmeessitanii jirtan. Seenaa guddaa tokkummaa ummata kanaatiif mirga amma dhufe kanaaf Oromoon har'a nuti mataa ol qabannee deemaa jira. Lammaa Magarsaa biyyi har'a nu keessaa bahu isaaniitiin hin boonna. Daabboo nuu kennaniifi miti. Hacuuccaa kaleessa nurra ture. Hidhaa digiraa mana hidhaatiin bayan. Obboleewwan keenya hin beektan baay'inni keessan namni mana hidhaatiin bayin hin jiru. Baay'in nama keenya namni hin hidhamin hin jiru. Ilmi Oromoo eessa jira yookaan lafa jara jira yookaan mana hidhaa jira. Baay'inni ilma Oromoo kan akka mammaaksaattuu kan himamu jechuudha. Har'a garuu nuti lammaan daabboo nuu kennaa lammarraan eeggannu. Abiyyitu daabboo nuu kennaan eeggannu. Hacuuccummaan achitti nurraa hafee hidhaan nurraa hafee sodaan nurraa hafee buqqa'uun nurraa hafee jennaan nuhuu warra carraaqqachuu beeku warra dalagatee watti bahuu beeku. Oromoon lafti keenyas lafa badhaatuudha. Ardii bal'oo qabna, sammuu bal'aa qabna, hayyuu qabna. Kana booda yoo ofitti laafne malee boodatti deebinee alagaan gabra nu godhatee nu hin bitu. Tokko haa taanu rakkoon ammaatuun akka rakkootti ilaaluu hin qabnu carraadha. Rakkoo galateeffachuu qabnu yoo jechi kun jecha sirrii ta'e galatooma. Baay'ee nu galateeffadha. Kabajaan iddootti nu guddaa galateeffannaa. Baay'ee guddaa galatooma. Ayyaana sooma Eid al-Fitrii kana sabeeffachuudhaan sagantaa addaa uummata keenya Sumaalee irraa buqqa'ee as jiru kana wajjin televezyiiniin OBS haala kanaa yoo qopheessu gammachuu guddaatu nutti dhagama gama kennaan. Hawaasa keenya haala kanaan kaleessa haala biraa keessa ture. Har'a immoo haala gammachuutiin ayyaana kanaa kana waliin dabarsuu danda'uu kennaan waltajjii kanaa warreen akka amma nu wajjin ta'anii waltajjiin kun akka uumamu carraa uuman kana wajjin bifa kanaan kabajuu kennaaf nu baay'ee itti gammannaa. Baga gammaddanii baga ayyaana kana waliin kabajne. Qophii kana qopheessuutiin sagantaa kana beeksisuutiin kan isin waliin turre an Mitikkuu Fiqaaduu fi akkasumas waa'ila koo Abdii Gadaa ogeessota kaameeraa Roobeeraa Girmaa Hundarraa Amsaaluu fi Sayyid Hussein Abdul Qaadir waliin ta'uudha. Akkasumas ogeessota televezyiinii OBS mara waliin ta'uudha. Yuunivarsiitii Rift Vaaliis guddaa nuu galateeffadhaa. Galma kana fakkaatu bilisaan nuu kennuutiin as keessatti akka nuti qophii keenya qopheeffannu nu taasisaniiru. Egaa otoma irraan tuqne jennuu xumurre naan jechuu bira ga'inni ani hin beeku haa ta'u isatu beeka. Eega jettanii qophii keenya gaaf biraa walitti nu haa deebisu. Ayyaanni ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Iida kanaan boodaan inni kun sababa isinii ta'ee ayyaana kanaan booda jireenyi keessan jireenya milkii ka ittiin quufan wal agarru gammachuu wal agarru nuuf haa ta'u isiniif jenna. Ayyaana gaarii fayyaa nu ta'a. Fuuldurri keenya ifaa. قلوك يا ربي موتي دنياتي نهاية أتكون تأيي غرغر سكتي قلوك يا ربي موتي دنياتي نهاية أتكون تأيي غرغر سكتي بسم الله جدين جل كفودا كاي أبوتولا خيرتين بندقاي مكاغوف زاغجا وام داولتاي
الرحمن الرحيم كان يوم كيان يا من نطلع بجدا كيان غرغر سسكر ديلاي التاي ونندم دو خير كبه انكنا على بر ستك كونو بتسين ربن كنا لا بمراني اتركو تاي غرغر سكديني بارون كربي تيموتي جولانا خلق كرا خيرين मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक